kaleessa utubdoota sirna nafxanyaa kan turan har'a barnoota isaan haaromse fudhachuun barnoota kennameefittis gammaduun guutummaatti diinummaa sirnichaa hubachuun dhaadannoon fuula hawaasaa duratti mirkaneessaniiru. Namo. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bakkichaas akka jedhanitti ammaan booda waliin taane diina Oromoo lolla malee nuti waliin lollu jechuun hubachiisaa jajjabeessaa fi onnachiisaa turaniiru. Haalli qabinsa waraanaa poolisootaa fi milishoota lola waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Haroo fi Galiilaa dhuunfachuuf taasise irratti booji'amanii gaarii ta'uu arguun kanneen miliqanii of dhoksanii turanis deebi'anii waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun barnoota haaromsaa fudhachuun gocha isaanii kaleessaatti gaabbuu ibsaa turaniiru. Hawaasni aanota kanneen lamaanis waraanni bilisummaa Oromoo aanota kanneen dhuunfachuun barnootaaf yoo isaan waamu gammachuu imimmaan dabaalameen ilmaan isaanii simachuun yaadota qabanis kaasaa turaniiru. Haalli qabinsa loltoota PP kanaa akka isaan yaadaa turan irraa adda ta'uu fi bakkoota biraattillee muuxannoo ta'uu qaba jechuun haala bulchiinsa bilisummaa yeroo kan ittiin bulaa jiranittis gammadoo ta'uu dubbataniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaas marii milkii qabuu fi seena qabeessa ta'e hawaasa naannichaa waliin gaggeessuun loltoonni, poolisoonnii fi milishonni dhiiga Oromoo qabdan kan guutuu Oromiyaa keessa jiraattan meeshaa diinni isinitti hidheen ilmaan keessanittiin dhukaasina, lola isin hin ilaallanne keessa seentanis aarsaa hin barbaachifne hin baasina, kan Haroo Limmuu fi Limmuu kanarraa muuxeffattanii gara waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessanitti nagaan akka of gabaastan jechuun waamicha godhaniiru. Waraqaan limisa filaawataa jiru. Kun nurraa hafuu qaba eenyummaan keenya fuula keenya irraa beeku. Oromoo ta'uu qaba fuula korraa beeku. Abbaan qayyoo biyya keenya irra fandalaara waan ta'eef nuti mirga nagaan baanee galuu argachuu qabna. Ka jedhu falmine jechuudha. Gaafa kana falminu didaanis jira, dhagaanis jira, waan meeqatiif. Milishoota ammas hin agartan magaalaa keessa namni nuti bilbilin jiru. Guyyaan biratti bilbilli. Deebii isaanii maaliif jedhee si tol? Shalee jinaa ta'uu yeroo hin qabnu hin yeroo hundumaa. Ituu sammuu isaan baataan baanna ta'e daa magaalaan kun reeffa qofa jira magaalaan keessa. Garuu sammuu isaan baatan miti. Du'aatiin wareegamni jaallan keenya, miidhamuun jaallan keenya akka isaan of beekani. Akka uummanni Oromoo garba ta'uu dhiisee ofii isaan of danda'ee mirga abbaa biyyi maal mirkaneeffatee ittiin jiraatu. Biyya haarii koo keessatti qabalamaa jirtu keessatti biyya abbaa koo keessatti qabalamaa jiru keessatti nagaa maaliitiin jiraadha? Dhiiroo Oromooni addunyaa guutuu iddoo shan qoodeedhaan. Iddoo shan. Egaa daawwattoo keen kabajamoo qophii addaa heennarraa keessatti alaanonni Haroo Limmuutiif Limmuun kee jiran isan daawwachiisaa ture. Ammasumirraa goolamne jira. Qophii wal fakkaatan ag walitti deebinuutti turtii dansa qabaadha isaniin jenna.